Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa. Amma akkaataa barnaamija kana osoo barnaamija tokko hin buusin, osoo aappii tokko hin buusin, osoo waa tokko hin buusin jechuudha. Barnaamija icciitiidha, barnaamija gaalaarii yookaan immoo chiroomii waan adda addaa haala adda addaa akkatti haayidi gootanii itti dhoksitan osoo aappii tokko gad hin buufatin haala salphaadhaan isin agarsiisa jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Yoo isinitti tole sheer, laayik, koomentii godhuudhaan waliif daddabarsaa jenna. Kan hin beeknes baratu, kan beekus immoo yaadatuudha. Amma gaa walumaa seennee haa ilaallu jechuudha. Amma gaa lafuma duwwaa kana jechuudha. Lafa duwwaa kana iskiriinuma keessan gubbaa jechuudha. Iskiriinuma gubbaa keessan kana lafuma duwwaa kana kiliik gootanii raggattanii qabdu jechuudha. Sekondii lamaaf erga akkasitti isinii bahee booda mallattoo seetiingii tuttu jechuudha. Mallattoo seetiingii tana erga tuttaniin booda gadirra dhuftanii oli bu'uudhaan hide appis bakka jirtan jechuudha. Bakka maraa kana hide appis ka jiru kanarratti kiliik gootan. Erga haala kanaan gootaniin booda haala kanaan isiniin dhufa haala mallattoo duwwaa kana raayitii barbaada. Amma fakkeenyaaf mee chiroomaa kana dhoksuufaa barbaadu raayit fakkeenyuma isin agarsiisa. Feesbuuka, gaalaarii, iimoo kan kana fakkaatan kunoo asirratti ni agartu. Chiroomaa, feesbuuk, gaalaarii, iimoo kana dhoksuudhaaf erga raayitii gootanii gubbaa kanatti isinii bahee booda maal gootu bakka aappis jedhu kiliik gootu. Waan baay'ee bareedaadha. Barnaamija tokko osoo hin buusin, osoo gara biraatti akkuma sanitti kiliik godhatu. Haala kanaan amma dhokfachuudha. Fuula gowwaalaa dheereessa haa ilaallu. Amma hin jiru jechuudha. Feesbuukii kana keessa, feesbuukii kana keessa hin jiru jechuudha. Gaalaarii illee, feesbuukii illee kana keessa jiru. Bakka jiru. Ammas immoo achitti akkamitti baafannaa kiliik gootachuu lafa qullaa kan iskiriinuma keessan gubbaa yookaan shaashaa keessan jechuudha. Al tokko akkamitti naasanii dhufe hoom iskiriin bakka itti kan seetiingii mallattoo seetiingii kana tuqaasu. Erga akkas tuqaastanii haaluma sanii mallattanii aappis haayit bakka itti mallattanii kiliik erga gootanii kunoo haala kanaan jechuudha. Erga haala kanaa isinii bahee booda bakka diimtuu kana bakka asii fi kana kiliik irratti gootu. Haala sanii kunoo dileet jechuun as keessaa haayidii keessaa baamalee asoo keessanii barnoota kana fakkaataa hanga deebinutti nagaan tura. Nagaan jiraadhaa. Sheer, laayik, koomentii godhuudhaan